daawwan arba baabbilee kan umurii walakkeessa bara dhibbaatii ol qabudha. Haa ta'u malee bara 2008 sarbiinsi daangaa daawoo kanaa kan yaachisaa dhufe yoo ta'u, onkolleessa bara 2015 bulchiinsa aanaa baabbileen abbootii qabeenyaa dhuunfaatii fi lafti daawoo kanaa kan hektaari 200 olitti tilmaamu kennamu obbo Adam Mahammad itti gaafatamaan daawoo arbaa baabbilee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri lafaa aanaa baabbileedha. Seeraan ala yakka daangaa daawoo arbaa keessa sheename lafti hektaara 200 ol abbootii qabeenyaatiif kennamee kun akka dhaabatu komii kaasaa jirra jechuudha. Duraa duubni isaa akkamitti raawwate guyyuma tokkoon immoo wanti kun kan murtaa'e? Bara 2015 ji'a lammaffaa irraa eegalee lafti akka investmentiif qophaa'aa jirtu dhageenye kunillee akka dhaabatu waajjirri bulchiinsaa aanaadhaa haa nuti daangaa daawoo arbaa keessan sheennu lafuma teenya investmentiidhaaf kennina jedhanii dhugaadhaan nullee investmentiin deeggarraa kaartaa irratti kennamu dhaabachuu qaba. Hajuu gaafachaa turre homaa fala argachuu hin dandeenye gara godina Harargee ba'aa gaafannee godinni Harargee ba'aa kallattii kaayit deemaadhaa gadi bu'aadhaa laalaadhaa yoo daangaa isheen atattaman keessaa baasaa jedhanii dhanyee ilaalle irra waliigallee akka daangaa keessaa bahu investmentiin sun bahee akka daangaan ala hojjetamu irratti waliigallee turre garuu hin dhaabanne ammallee hin dhaabanne. Kana gidduuttis eegdonni daawoo arbaa baabbilee weerara investimentii kana dhaabsisuuf socho'an qaamota seera kabachiistota mootummaan guyyoota lamaaf hidhamuullee dubbatanii jiran. Gama biraatiin kan daawoo arbaa baabbileetti yaaddoo ta'aa jira jedhamu qubannaa seeraan alaa hawaasa gama naannoo lachuutiin daangaa daawoo arbaa kana keessatti raawwatamaa jira jedhamudha. Hawaasni baay'inaan keessa jira. Qubataa jira. Guyya guyyaan saamiinsa lafaatu jira waan ta'eef keessa qubatee lafa qotachaa jira. Gama kamiin qubatanii jira? Gara naannoo Oromiyaallee gara naannoo Sumaalillee. Agam ta'u lakkoofsi isaanii beekamaa laata? Amma guutuu yoo kaafne akka abbaa warraa 30,000 jechuudha. Obbo Adam keessumaa bara 2015 ji'a lammaffaa keessa lafti paarkii kanaa weerarame misooma dhuunfaatiif qaama mootummaan kennamuun kun hawaasa seeraan ala paarkicha keessa qubatee jiru keessaa baasuuf darbees daangaa daawwachaa kanallee kabachiisuu irratti gufuu nutti ta'eera jedhanii jiran. Itti fufee jira investmentiin hin dhaabanne. Doozaraan mukaa fi mukkeen jiru hunda irraa kaasanii jiru. Tiraaktarri immoo deeme qonnaaf mijeessee jira. Pilaanii hin qabnu agarreen beenyu waan isaan eeyyama itti baasan arguu hin dandeenye. Wanni kun mee dhiibbaa akkamii qaba? Dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif amma naannoon sun Tululaa Erer jedhama. Naannoon sun naannoo arbi waggaa guutuu irraan deemne lafa arbaaf mijaawaa fi mijaa'aa ta'e bakka arbi itti horu bakka arbi soorata irraa argatu lafa sana investmentiif kennisee jechaan tokkoffaa arba sana achi ibsita. Arbi immoo lafa isaatii ni beekaa ni deebi'a inafu misooma uummataa balleessaa abbootii qabeenyaa waliin bu'aa du'uu danda'a hin dhaama miidhaa biraas dhufa jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti garuu ijjannoon amma jiru maali? Kanaan dura kennamee jirus haa ta'u kan amma booda waggoota 5 dabran kan kennamee jiru iddoo bosonaa keessatti investimentiin kamuu ka kennamu yoo taate qoratamee hatattamaan akka qulqullaa'ee waliigalteen adda jiru kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaa'ee jira. Kanarra dhaabbannee investimentiin naannoo sanii kenname akkamitti kennamee baay'eetu kennamee kan keessaa tokko amma komii kaase jedhamu kuni 2 ture tokko dhaabsifnee jirra. Tokko immoo amma qorannoo irra jiru kana namichi investimentii fudhate immoo seera hunda eeggatee guuteeti boordii investimentiidhaatiin mirkanaa'ee fi kanummaan boordii investimentii Oromiyaatiin mirkanaa'e kun komii kaafnaan komiin kun akka qulqullaa'u kallattii waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa kenneen koreen kun dhaabbatee dhaqee gabaasa kana fidee dhufee jira. Amma akkaataa jedhamutti naannoo sanitti investimentiin kenname kun hektaara muraasa isaa akka keessa seenetti ogeeyyiin kaasaa jiru. Gabaasni amma gana hooggansaan mirkanaa'aa waan ta'eef kana jiraattuma wixinee jalqabaa irraa hin kaasaa jira. So isa san keessaa duuba akka deebi'u kanaan dura baay'ee gaafa jalqabaa kennamullee laalamee xalayaa abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa barreessee bulchiinsa aanaa baabbilee waliin ta'anii duuba deebi'amee jira jechaadha. Ta'ullee kanummaan ammaa kunu gaafa gabaasni ogeeyyii kanaa mirkanaa'e boordiif dhiyaatee boordiin kallattii kan itti kennu ta'a jecha. Intuu dulatti amma gabaasni xumuramee jira. Yeroo lama laalanii jiranii. So hooggansi amma yeroo 7-1 hin caalle keessatti kallattii inni kennama jeen abdadha. Kan komii kana ilaales ogeeyyii biiroolee garaagaraa ta'uu kan dubbatan obbo Daawud qorannoon kunis waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf dhiyaatee murteen kennamas jedhanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa hojii biraatiif achi bobbaheet hooggansa godinaa wajjin achitti galanii
mana abbaa warraa 879 achi keessaa diiganii baasanii qulqulleessanii turan karaa naannoo Oromiyaati. Amma sunumtuu dacha'ee jira jechaadha gama sanii waan hin hojjetaminiif. Kana jechuun maal jechuudha qindoomina mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee Somaaleen hin dalagin kasuma naannoo Somaalee dalagee naannoon Oromiyaa hin dalagin furmaatan ta'uu ni saaxilama iddoon sanii. Kanaafuu iddoon san iddoo naannoo tokkoo iddoo karoosan ta'in iddoo hawaasa addunyaati IUCNitti iddoo galmaa'ee beekamu waan ta'eef qabeenya hawaasa addunyaati waan ta'eef federaalaa fi naannoleen lamaan harka wal qabatanii qindaa'anii kutannoon itti seenanii furuu ni danda'anii amantaa jiruun qabammu. Daawwan Arbaa Baabbilee erga hundaa'e waggaa 53 kan tare yoo ta'u amma yeroo ammaa kana arba dabalatee hoosiftoota gosa 31 darbees gosa simbirroo 220 ol kan of keessaa qabu ta'uu obbo Adam Mahammed dubbatanii jiran. Daawwan Arbaa Baabbilee sanyii arboota gurraacha kan gaanfa Afrikaa qofaatti argamu jedhamu kunuunsuuf kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kanas arboonni 300tti tilmaaman da'oo kana keessa jiraatu jedhameetu tilmaamama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.